Keenan oomisheen biyya na fayyisee. Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dhimbifamee waan dagannee yaadachiisuuf yaadame qalama sunnaatiin katabame. Cophaa surrii. Cophaa surrii. Alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرو سدي جراتشوني فيتا تولي أبسان جاكسي الدنيا تنرت يرون سديهما كليسا أمان دورا دبر عركن كيس جرو ورفول دورا تكانت تديمنو ويوتا سدين كان الرتي جراتشو في ملأتشوني دندينيا كليسا هن ترهن دلني أكامتيو جت رغادا osoo hin dhalatin jiraachuun hin mijjaawu garuu eega fedhii rabbiitiin dachii tanarratti argamne yaadaan duubatti deebinee jiru dabarteerraa waa barachuu waan ammaan duraarraa bu'aa buufachuun numa danda'ama gola seenaa keessa seennee galmee dabarte gara gaggalchine yoo qo'anne suuta obsaan yoo qoranne laafinaa fi cimina warra nun duraarraa muuxannoo jabduu guduunfanna akkanaan egaa kan kaleessarraa bu'aa buufannu arra jiraachuuf ammoo guyyaan siif kenname arra ta'uu qalbifattee waan hojjechuu qabdu keessatti talisummaa lakkiftee baallamaan ibsossobuu dhiistee waan dalaguu qabdu ammuma yoo raawwatte nama milkaawaa ta'uu ni dandeessa. Boru kee godhachuu yoo feete immoo hojii jajjabduu fardii taate tan hawaasa fayyaddu tan ummata jijjiiruu dandeessu filattee xiyyeeffannaadhaan dalaguu qabda. Boru jiraachuun kee shakkiidha. Qaamaan duniyaa tanarraa yoo deemtes hojii gaarii yoo qabaatte dalagaadhaan numa jiraatta. wixine yaada bilchaataa of keessaa qabu yoo jalqabde waa hillan kee boruuni xumuru xurree khayrii baastee karaa akhiraa yoo deemte daandii keessan irra namni imalu hedduudha ati har'a antana yeroo ta'e qaalii sirnaan itti fayyadamtee muuxannoo kaleessa kitaabarraa dubbistee fi mudannoo ammaan tana imala kee keessatti qunnamte waliqqindeessitee hanga humna teetii diinkeetiif yoo gumaachite taaziyaan teetilleen guyyaa gaddaa osoo hin tahin guyyaa barnootaa dhalootaaf taati haala kanaan yeroo sadeenittuu fayyadamuu ni dandeenya osoo hin dhalatin eega dhalannee jireenya dachii gubbaa eega fixnee boodas yaanni keenya numa jiraata obboleeyyan kiyya qaalii dubbii yeroo tana ogguu kaasnu yaada falmii lamaatu dhiyaata murni manguddootaa arraba laaleeffachuun kaleessa faarsu dura feenurraa dhiisa namni ammaan tanaa faayidaan qabu haayii ijoollee si'ana jechuudhaan waan hanqina ijoolleen ammaanii qabdi ja'anii yaadan waa hedduu tarreessu tuutti dargaggoota ammoo manguddoota komachuudhaan yeroo keessa jiran kana dhaadheessu nama durii hundaahu ummata hedduu waan hubannetti tilmaamu hojii dabarte osoo hin madaalle miiraa murtii kennu maalummaa kaleessaa osoo hubatin arraa wajjiin wal dorgomsiisuuf yaalu ilaalchi dogongoraa kun garee lameen birattuu haalaan dagaagu jira silaa dhaloonni lameenuu jechuun warri durdhaadheessuu fi arra faarsu osoo waliif galanii wal beekanii waliif beekan wal dandayanii wal jala yaa'an wal dhageenii walirraa baratan waan qaban kaaniif kennanii tan dhaban immoo walirraa fudhatan rakkoon amma harkaanuu qabdu tun fedhii rabbiitiin furmaatanii argatti kana malees dhaloota baruufillee waan gaarii lafa keenya gaddaa fi hiraar osoo hin tahin qaroominaa fi badhaadhina isaan dhaalchisna karaa duniyaa fi akhiratti ittiin qananiyan isaan barsiisna qalbii cabaa fi wal dhaba osoo hin tahin wal amantii fi tokkummaan onnatanii firii gaarii akka muratan isaan leenjifna dirqamni dhaloota ammaa lama inni tokko toltuu kaleessa dalagamtee nutti as dabarte kunuunsuu dogongorri duraan uumame yoo jiraate sirreessuudha inni lammaffaa labata hegereetiif karaa mijjeessuu xurree sunnaa tattaraaruudha kana malees imaanaa abbootiin teenya nukkannaan tiisinee obboleeyyan keenya boruu dhufanitti ulfinaan dabarsuudha anaa fi isinillee dhaloota dirqama ifii bahu nu haa taasisu torbaan nagayaa waliin nu haa deebisu wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh